Achama harka fuunee daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabaja bakka jirtanitti sanaa qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo har'a qabannee isiniif dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyatti waliin turan affeerraa kooti. An Reedii Adam Tube namoonni YouTube channel keenya haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Video keenya immoo like gochuun raaffatanii isiniin jenna. Odeeffannoon har'a isiniif qabnu woboo gaachana sabaa yookaan waraanni adda bilisummaa uummata Oromoo sirna artista Haacaaluu Hundeessaa ittiin yaadatan haala ajaa'ibsiisaa ta'uun qophaa'e. Woboon nama Oromoo fi Oromiyaaf dhaabbatu akkasuma nama Oromoon jaalatu kan jaallattu, kan Oromoon jibbitu kan jibbitudha. Maaliif kaayyoon isaanii Oromoof Oromiyaa gammachiisuu, bilisa baasuu, walaboomsuu fi Oromoo jaalalaaf kabaja barsiisuudha waan ta'eef akkuma nuti Haacaaluu jaallannutti akkuma nu yaadannoo Haacaaluu goonitti woboo gaachana sabaa Haacaaluuf yaadannoo gochaa jiraachuu fi odeeffannoo babal'aa tokko tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Hamma xumuraatti na hordofaa isiniin jedha. Osoo gama wobootti hin ce'in dura waa'ee artista Haacaaluu irraa waan xiqqoo dubbachuu barbaada. Keessumaayyuu ijoolleen TikTok qabdan koottaa warri TikTokii fayyadamtan yaa ijoollee keenya dhugumaan Haacaaluu jaallachuun dhugumaan Haacaaluu onnee keessaa mararfachuun isa akka TikTokii keessa deemuu kanaa miti. Bilginnaadha warri TikTokii keessa baala gedhallee waan jedhanatti muufattan marga keessan. Maaliif namni fooloo yookaan maali laayikii kumta akka 500,600 argachuu jedhee sirba aarsan meeqatti kafalame? Sirba gatiin meeqatti kafalame? Kan hawaasni Oromoo doolaara bitee ilaalaa jiru. Tola as fiddeetiniin TikTokii keessa gaafa feetu saalfattu kan fe'uu qofaa miti. Inni kunis jalaa challenge godhee wajji sirba haacee kooma. Meaningless jaalattee mitatti. Of jaalatteeti malee Haacaaluu jaalatteeti miti. TikTokii kee jaalatteeti, follow jaalatteeti malee Haacaaluu jaalattee miti. Sila Haacaaluu jaalattee erga sirbisaa gad dhiifameen booda challenge irratti goota ture. Garuu osoo sirbisaa maatiidhaan gad hin dhiifameen, osoo sirbisaa YouTube irratti hin fe'amin, ati fiddee hawaasa qubsitee akka nama Haacaaluu jaalattee TikTok irra teettee mimmaan booyuu kijiba. TikTokii keetiif bootta. Haacaaluu fi miti. Follow keetiif bootta. Like keetiif bootta. Haqa olitti immoo wayya. Gadheedha isin. Haacaaluu jaalattan osoo hin taane Haacaaluu jibbitan isin. Jaalala fi TikTokii qabdan malee jaalala Haacaaluu hin qabdan. Imimmaan soba boottan. Ilmaan isaa yoo ittiin guddifate maal qaba? YouTube irratti fe'amee yookaan immootu kara amma ayitaan irratti fe'amaa jiru kana. Kaati bilaasha TikTok irratti fiddee bilaasha uummataaf feertuuf. Oromoon kanaaf hin guddanne akkamiin guddanne? Kan akkanaa kanan nu keessa jira. Abbaan odoo YouTube irratti gad hin dhiisin, maatiin ganaa CD odoon eebbisiisin, kan aayituun irra gad dhiifame mallayni doolaaran akka laallamuuf doolaara qofaan laallama sun. Achirraa gadi buustee addunyaa kana guutuu baxabbatuun osoo warri achi CD'n eebbisin hin qaanfattu obboleessa kiyya. Ati dhugumaan Haacaaluu jaalattee osoo hin taane gadheedha anas siime. TikTokii kee jaalattee bootta gizee imimmaan bootu san fooloo siif haa baay'atuuf bootta sobake. Walitti gizee kam himna sun nu akkamitti akka wali guddisnu na dhibeen uummata akkamii hojii akka uumamnee yeroo tokko na dhibaan. Uummata isaatii qaalii ta'u akkatti argisiiftaa rakasha gootee argisiiftaa sirba namaa fuutee TikTokii gubbaratti irratti dandasaanii sirba gadi hin dhiifamin. Uummata mina aynate ani baay'isa wayii ani waan jee isinitti himuu qaba yeroo tokko Oromummaan kun si jibbisiisa dhugaa rabbititti. Maal ta'ame guyyaa sadii borii quloo ka eebbifamu borta akkatti yoo eegame halka guyyaa lama yoo eegame guyyaa lama eeguu dadhabeet ani immoo warra fe'usan irra warri na aarsu warra dhageeffatee laayikii onneetti tuqusan onneen ati tuyxe sana Haacaaluuf sitti fakkaatin onneen ati tuyxe sun kijibaa akka keetitiif tuyxates Haacaaluuf tuyxe sitti fakkaatin waan Haacaaluu sirba isaa jaalatte sitti fakkaatin jibbiteeti jibbaadha kun. Sirba maatiin gadi dhiisne sirba hannaan fuutanii achi kafiddan jaalalaaf onnee tuyxaa fe'atti akkasiisa riipoortii irratti gootee dabarsuu qabda malee. An akkamitti akka wal faamsifnuu na dhibaaban yoo gadi isin hin jedhan ol jettan yoo ol isin hin jedhan gadi jettan nama jalaa faallaa deemtan. Mee TikTokiin maallaqa sii kafalaa? Mee ijoollee isaati yoo kafaleef maal ta'a? Ayitaan irratti ilaallamee mallayni maatii isaa yoo jiraachise maal ta'a? Sii kafalaa TikTokiin mee feete maal argatte? Follow mallaqa si ta'eera. Like mallaqa siif ta'eera. Ati
Kaaka keetii kanaan nyaatan yaa cembeeyta. Gadheewwan akka keessanii warroonni waan kana gootan feetan garagarana sirba isaa daddabarsitan ka akkasii kanaan nyaatame. Maaliif jiraachuu isaa jibbitanii jechuu maa guddata maaf akka namaa fakkaatee jiraata waan jedhurraa nyaatame jechuudha. Osoo inni lubbuun jiraate kan amma ilmaan isaa beelessuuf akkatti xaartan jira. Jaalala bara akka hin beeka akka keetitti jaalalaaf sirba isaa feete. Jaalala wayituu qabduuf abbo. Jaalalli isaa ilmaan isaa beelessiteeti. Ilmaan isaa abdii maalii qaban kana booda ati kuloo dafqa inni dafqee fi biraa deeme gubbaatti tola teessee dannasta akkamitti ilmaan isaatti maal yaadda jaalala maalii qabdaaf? Osoo jaalala qabaattee fi obsaan eegdee guyyaa maatiin waan isaa gadhiise akka uummanni beekuuf piroomoot gootaaf beeksisa adda addaa gootaaf chaalenjii amma hojjettu kan eegisee san hojjettaaf sila. Har'a garuu uummanni si biraa quufee gaafa sirbi isaa dhufe akkamitti maal dhaggeeffatanii yeroo jira si biratti dhaggeeffatanii. Kanarratti walii galuu dadhabne nuti Oromoon. Kanan isin dhaabuu barbaada dhiifama naaf godhaan garuu dhugaan namoota beeku tokko jira dhugaan isin jibbi'an. Akka namaatti isin lakkaa'an kana booda. Suuta eeggadha. Maatiin gadhiisu guyyaa maatiin gadhiise dhibba dhaggeeffadha taa'ee akka baratametti. Dhibba chaalenjii irratti hojjedha yoosan. Maaliif gadhiifame kaa? Hin beeksiftaaf amma hoo. Bira tara ammaaf gorsa gabaabduun namoota waan akkasii gadhiisan laayikii isin godhinaa fi sirbumaa caalutu dhaggeeffatina. Bira tarbaa bakka boor gadhiisanii dhiifamu. Maan jarjartan? Mallaqa allaalaa fi kan laaltu waayii fiidha waayii mallaqa kafaltaa waayii faayidhaan laaliif boor. YouTube irratti mataa nama nyaatina. Kanan isin dhaamuu barbaada. Inni bira waa'ee siida eebba isaa irratti jechuu kiyya yaadannoo isaa irratti woboolleen qophii ajaa'ibaa godhee jira. Maaliifi aartisaa caaluun kan nama hundaate waan ta'eef isaan illee yaadannoo bareedaa gochuuf jedhanii qophii babbareedaa suuraalee babbareedaa nu erganii uffata isaa uffatanii jechuudha. Hundi keessaniyyuu bifa saniin ho'istanii fi akka dabarsitan abdii qabna. Maal goona kaa uummanni keenya akkatti wal cabsaa haamilee wal cabsaa maatiin sadarkaa viidiyoo naasa'u haati manaasaa haasoftee turte koppii nu jalaan godhina viidiyoo olii gadi nu jalaan oofina gama yuutuubitiin ilmaan isaa nu gargaaranii an haacen Oromoodhaaf qaaliidha jedhee uummanni immoo qaalii ta'uu isaa nu argisiisuu qaba odoo haati manaasaa jettee boottu gaafa gadheen takka akkana gootu si gubaga. Anamma ajandaa haasa'uuf dhufe hunda na jalaa bade hin aare. Maaliif? Waan arge kanatti miira keessa nagaa jedhu gaa rabbiititti. Dhaamsummaan isiin BBC afaan Oromoo irratti viidiyoon nu haasofte sun gahaa ture silaa odoo yaada sammuu qabaanne. Diinni keenya guddaan numa malee diinaa miti. An diina komachuu dhiisee bar. Erga Hacaaluun du'e wallahi diina komachuu dhiise. Maaliif? Ofii diina akka walitti taane argeen jira. Guma Hacaaluu baasuudhaaf wal nyaachuutti turre. Jawaar faayidaa baafachuuf wal nyaachuutti turre. Diinni nu iddoo seenatti miti nutu diina walitti ta'e. Har'a sirba Hacaaluu gadhiifamuuf sadarkaa gabaa addunyaatti gadhiifamee jennaan achi birri xiqqoon gadi buuste Facebook fi viidiyoo adda addaa laga YouTube bahutti gadhiistan. YouTube meeqatu baname maqaa Hacaaluutti. Baay'ee nama guba. Abdii waliin kutachiifnu ree akkatti. Baay'ee tokko abdii wal kutachiifnaa jechuudha. Mee maal qaba obsaan eegganne guyyaa sadii namni obsaan akka eeggatu dadhabu. Akkatti bakka barri hin guddannu. Nuti Oromoon hin bilisoomnu illee hin guddannu. Maaliif ofii wal nyaanna qaba? Rakkoo guddaa qabna barnutti. Kaballeessisa wajji kaballeessutu caala. Hunda caalaa waan isii aarsuani warra fidee fe'usan hunan aarsuan. Warra jala deemetti niin kun jala deebi'ee hojjetaa kun immootu laayikii itti roobsaa sheer godhaa isa si aarsa. Jajjabina haamilee horteef hati hattuudhaati hatti jabaadhuti nuu hati jettaa akkas jechuudha. Amma durallee sirba Hacaaluu jalaa hatan. Sirba galatoomaa jedhu sun fedhaan osoo hin taane hatamee as ba'e. Eeyyama maatii malee deemsa jilbibbii kaleessaa kan jedhu daguun dukkanaan gaaga'ee kan jedhu sun hatameeti. Oromoon hannuma kana maa barbaaddisanuu wal kasaabsuu fi bareessuma. Oromoo ta'uun amma maal akka miirri nama godhin taane silaa diinni keenya warroota diinota keenya irraa baranna tokkummaa ijoollee Tigraay ilaala tokkummaa isaan qaban Amaaruma tana ilaala maaf jararraan baranne nu maaf wassakaal maa afaaniin qofa goota koo waliin jenna maa fakkeessina kijiba adaraa keessan hin fakkeessina hojiin argisiisa sila mee anuma fakkeenyaaf yuutuubii gurguddaa qabna nama nu dhorge jira asirratti fe'u nu dhorgine maaliif sammuun nu dhorge wallaalummaa osoo hin taane sammuun nu dhorge
Kanarraa akka of qusattan isin himna yaa uummata keenya. Ani kanuma isin dhaa'u barbaada. Sirriitti yaada kana hundi keessa waliif qooda adaraa keessa. Maali akkatti wal xiqqeessuun gaarii miti. Maatii isaaniitiif illee yaada isiniin jedha nagaan naa tura.